Akka jira kan gadaan boof deeman tantaratti gadaan guyyaa lama guyyaa tokko yookaan zaa murasa booda ni ba'a. Atemman antaarratti yoon jaartii gitan deebise yoon booda ishiin kuchamtaa namatti leete itti gaafatummaa namni uffatu hin jira. Itti gaafatummaa moo naatu fudhata. Si fudhata? Naaf fudhata. Kanaafuu jiniin deebisuu jira. Boodawwan deebisee amma ishiin tun waan hin taane kuchamtaane narratti leete. Gochaan taane waan hin taane yoo isiin kasirratti leete taate si bira jira. Dhugaa jirtu san itti himneeti na dhageessa. Dhugaa san fudhatti ni fudhatti fudhatu baatti ijoollee waan dandeenyuun si bira jira si gargaaraan jaalladha. Angaruu ammallee ishii hin amanu bara maaliif? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftootatti dhaggeeffattoota keenyaa kanneen amantaa musliimaa, amantaa kiristaanaa, amantaa waaqeffataa irratti hunda keessanuu oromootii galatumaadhaa karaa amantii keessaniitiin hedduu akka du'aa hin godhaa jirtan akka obboleessaa sanitti akka obboleessaa sarakatee rakkoo kakasa jirutti obbolummaadha oromummaadha wallaahi haqa guddaa nu biraa qabdanii hedduu nuuf galatumaadha du'aa takka nu godhaa jirtanii jechuudha jara keenya. Sirra wallaahi. Hojii tokkoon isin galatoomfadhaa har'aan tana illeetu ana biratti argama akkuma gaafa iddoo ture irratti yaamee akkasitti dhufee dhiifama godheetii jira. Saniif hoca har'aan tana ana guggaa dhufee gadaa dhukkubu jira mana keessatti gadaa wajjin laallee achi dhiyeennee hoggocha illee viidiyoo isin maranne yaannee viidiyoo isin maruun hin danda'amne kaameraa akkuma fudhannee dhiyeenan hin hayyamne laalletuma haakama geessinee deebinee garuu godaan yookaan har'a za'a booda yookaan boruu boonoolu waa hundaa jara wajjin haasofnee finne kalaa dubbillee karaa manguddumaatiin finnaa jennee mootummallee beeksifnee jirra nuti obboleeyyanii kalaa xunuu jennee akkasitti jechuudha. Baay'een adeemtullee baatii araaramaa baatii namni keessatti tobbatu baatii milkiidhaa baatii jechuudha. Taktii kan qabnaa amata keessaa baatii jechuudha. Musliimni hundi Musliimni hundi jechuudha hawa wallola qabus oomfii walii godhee rabbirraa harka haa rabbi waltiiffatee jechuudha dhaabbataa fixatu jechuudha baay'ee taktii kana. Kanaaf hoca dirii keenyallee rabbiin irraa nuuf haa araaramu wallaahi isinillee warra soomana kana laalu milkii irraa milkaa'ee riskii inni qabu guutuu akkasitti irraa argatee amata hedduu itti deebi'ee soomanu. Rabbi isin haa godhu umrii isin haa dheeressu walumaan umrii nu haa dheeressu taan jechuu barbaada mee fillee sanaan takkaadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtootaa fi hordoftoota seenaa jedhatti maxxansa. Seenaa baga nagaan nu edanis minjaa arraan tallee hunoo akkuma amma dura aaneen nawaamee hunoo anilleen isa dhiifama gaafadhe xarrellee hunoo walitti deebinee jira kanarra wanni deebiteef maali jechuun keessa waan hin oolamne wanni hin deebi'eef gadaadha hunoo dhahine waliinillee laalle viidiyoo gartee kaameraallee qabannee achi dhahine jira garuu waraabuu nu dorganii sila isin waraabnee isin garsiisuun dirqama nurra jiru. Kanarraa garuu gadaallee garuu baay'ee takka dhukkubaa inshaallah innillee garuu yeroo gabaabduu keessatti nimba yookaan yoom baay'ee nuun jaalatu. Yookaan yoom hojjette idina nibbaa yookaan boruu fi idina keessaa har'a galgala irraa keessaa zaa boodarratti yookaan boruu keessatti balaa nu qaban jechuudha. Inshaallah kun akkanaati wallaahi innillee rabbiin haa baasu oromoo teenya wallaahi asmaanuu du'aayii godhaadhaa nutillee asmaanuu du'aayitti jirra. Kanarraa garuu warreen gartee hunoo maatii gartee seenaa taatanillee baay'ee takka galatamaa warreen du'aayii godhanillee baay'ee takka isin jaalanna isin jenna. Hanga viidiyoo tanaan galumaatti nu faana turan isin jaalallee. Takkaati jara keenya har'aan kana waan kaameraa kaannee ibsa isin gubbaa waan takka adda isin baasuudhaaf dhumne namoonni baay'een viidiyoo takka mul'ama maxxansee yuutuubii kiyyaa jalatti haala manaa kiyyaa hin deebisu. Boodoo waan kan deebisee akkam na gootii yaadii tokko jechuudha irratti wal marannee jirra. Sambiraan naaf illeenis waama kana karaa keessatti kaameraadhaan alatti ishii tana jechuudha akka ishiin ta'uu qabdu osoo isin hin geenyetti dubbii irra guddoo gaa dubbii hunda isin maatti finnee rakkootanii cinqitanii hunda isin maan geenye cinqamtan wallaahi isin yaarsine
amma hiraarii as booda rabbi nurraa haa qabu. Inshaallah. Takkaati waan taa'amuu qabaa fi waan hin taane hunda wajjin karaa kasatiin wal dubbifnee haasofnee jira jechuudha. Asirratti jechuudha beeksisuma isin buruudhaaf dhumnee jira keenya. Kanaaf jecha haga dhumatti hin ta'uudha. Ammas viidiyoo takkaa jirateen dheengadda poolisii Akamal wajjin marii takkaa jira. Viidiyoo san keessatti jechuudha yaada Akamal natti kaasee yaada san irratti ati gogoodhaa dibbina hin deemtee warreen jettan hedduudha. An gaafiin an isa gaafadhee fi deebisaan anaa deebisee wal faalasee jechuudha. An jaartii itti geetan deebisee hin jiran amma kar tokkoon warri biyyaa illee akkuma hilleetan illee baabtu. Ittiin deebinii naan jaqullaa yoo dhugaa rabbii hin barbaadan ittiin deebinii galii nan jiranii. Tanaaf jecha yoo deebisee ammas isheen anatti deebitee booda ammas biyya namaa keessatti biyya hin jirtu ni bira hin jirtu miidhaan taksira geesse nuti ganaa kalaas boonyu galtu galii. Kanarraa ani kan nyaanni isin jira dhageessu. Kanaan jijjiiranii beekte tokko ishee dhaabbadhu ibsa kan haasaa na himaaf dura bitan addan baasatu. Akkasitti sarara dhaabbadheetiin yoon isaan akkana yoon ishii tan booda deebisee ammoo ishiin tun rakkoo miidhaa narraan garsi taate namni ana moggaa dhaabbatu namni na gargaaru hin jiru hin jiru. Maaliif namni lama takkaran lama ni gowwoma. Tasaffaa kaa abbaa fajjisa kan namni karaa makinaa gubbaa ciisee yaardu narraa qabiin hin taatu dhugaadha. Waan malaatii miti. Tanarra dhaabbadheetiin jaartii tiyya tana hin deebisu. Akkana yoo badamma ishee lamata natti deebite namti maqaan kaasuu hin jiru jennaan ati dubbii namaa hin deemte akka waan namni ana duuba akkana godhe naan jee ana gorsaa jiru jechuudha. Tanaan dubbii maatii jarran dhaabbadhee jee malee namni dhiyeenya natti dhiyaatu eenyudha. Hayoon asittuu waatee eenyudha. Maatii tiyya gargaartu. Akka dandaniin garbiiti. Yaa maatii tiyya jalatti isin hawaasa keenya bal'aa Oromoodha. Kanaaf jechuudha waan maatiin jette lafa darbee booda ammas yoo rakkoo seene rakkoo sanatti akkamiin ta'a namni nama maqaa dhaabbatu hin jiru jennaan ati bultii ta'e namaa sii beekanii akkamitti gocha kanaa jetta. Naanjee sanarratti siin illee aani akkamitti dubbinaa hin deemta ati kun gogodha minni amma dura ta'a gadaa hin jetti. Anaan gattanii an sanarratti tama gadaa haa yaasonne boodan dhaamsa kan dabarsee jechuudha jara keenya. Wallaa tanaaf jecha isinillee egaa hedduu takka duraan gootanii ati illee waan angattillee nangatti beekte ishii tana akkam haa goonu. Nama onneen jiru. Baatiin tuni baatii haaramaa jettee. Egaa baatiin tuni. Mee ishii kana dhaabbattee booda yoo rakkoon tun dura dhaabbatte dura geesse eeni tanas wani isaa maradheeni hara biyyaati nama isaatu narraa faalaa deeme malee ganda keenya maayin teenya tokkuma. Waan wajji jiraniif takkaa jechuudha. Kanaaf jecha innis ganda akka guddumatti naan lafatti sirraa qabaa. Minaan min jeeti ishii tan akka walitti deebitan jee waa hedduu na dibbatee mee eenyummaan isinii haa ibsuuti kan jettanii. Anammaa wanneen jiru kanarraa namni tokko ishii tanallee yoo taatellee namni kun akkana godhuu danda'a akkanuma jee. Kan akka mataa qayyatti. Tanarraa ishiin tuni dhugaadha ijoollee tana qabdi ijoolleen tuni yoo ishiif ishiin adda ammaan ijoolleen tuni iyyoomti. Ijoolleen tuni bartee abbaa keenya chaawwatte. Kanarraa ilmaan kee kana iyyoomsurra isuma tana jechuudha waan jiru gatteenyee gara keessaatiin dubbannee finnee walitti isin deebinee hin gammadan akka mataa qayyatti. Haa tokkoon akkana yaada bareedaadha. Warri biyyaa hajuu akkam goona maatii keenya sana akkam goona yoo isaan akkaayyoo. Yoo isaan sikkaamu yoo isaan sikkaa jira dhugaa jirti itti himnee san dinnaan gaa namni tokko beekadhu yoo dhugaa himte ilma namaatiif rabbi biratti illee na jaabaata. Santuu beekta. Kanarraa atiif ifu kunoo biyya namaati bakki jiru tun ijoollee teetan dhiiftee yoo kan biraa isii tana adda baatu taate isiin tuni jechuudha ilmaan kanaa wajjillee ni rakkatti isiin tuni intala dhalaati
kanarraa dhalaa wajjin illee dhalanneetuma beeknanii beektatte illee akkasitti ijoolleen danteetiin isii duraa hiyyoomtiin isii duraa jechuudha. Kanarraa waan tana hulii ittiin deebituu jennee isii tana gaafannee isii jechuudha osoo itti gaafatu hin ta'in gaafadhee namaa wajjin gaafannee yoo finneewu. Dhugaadha waa'ee dhimma ijoollee ilaalchisee dhugaadha abbaan utubaa ijoolleeti haati gaaddisa ijoollee jechuudha. Gaaddisa ijoolleen jedheeti abbaan immoo utubaa ijoolleeti. Kanaaf jecha yoon dhugaadha akkuma yoo haatan haadhaan adda baafne ijoolleen dhugaadha bakka sanatti illee tokko rakkoon jirtu noo jirti jara keenya. Kanaaf jecha mee waan kana irratti wal mari'annee jirrelleedha. Isin yoo mee akkam gattammee gata kasan komentii irratti barreessadha. Maaliifin jee namoota hedduutti asin daawwatee jira warra warra beekumsa qabu warra waa achi ilaalee argu waan dhufallee argu waan toltuu hibaddullee argu gata kasan irraallee waan foon qabnaa jechuudha komentii irratti guutuun komentii barreessan komentii isin dibifnee waan kun sirriidha miti yaada keenya yaada keessaniin wal bira qabnee ni ilaallaa jechuudha maaliif isinillee har'aan tana obboleeyyan keenya maaliif toltuu tiyyan feetan hamtuu tiyyan feetan jechuudha toltuu tiyyan malee tanaaf jecha dirqama jechuudha yaada keenyan waan keenya dalagu osoo hin taane yaada keessanillee isinirraa fuudhuun fuunee akkasitti jechuudha deemuun waan hojjetu akka bareedaa akka jedhu yaada. Tanarratti ammoo bultiin nuti nama si beekai minaan warra hin jettanillee ni ta'u. Dhugaadha maanee anamma akka mataa jetti manuma keessaa anuma ta'a yaa dhugaa na gaafatte naaf ijaartiin tiyye sababa inni figattee naaf itti walirratti haadha irratti mana keessaa yaa'ii natti godhaa jiru. Kanarraa anta tiyyaa mana keessatti fedhadhaa waa kana jechuudha gadi hin baasu jeetiin jalje gaafa naafi atiilleen jechuudha. Egaa sana akkasittiin dhoosii mana keessatti deebisee gaafa gololchaa illee wal dhabnee akkasii gololchaa jinaasuu ture sanillee wanti ta'u sanillee sababa sanii jechuudha. Ati akkamitti fira kan kee firraa murtaanaa jettee sababa sanirra jechuudha wallollee. Kanarraa wanni kun jaarsaa jaartiin tokko waan jiru manuma keessa fixamatan malee mana keessatti yookaan alatti gabbaasanii if hin baatiran. Waan jiru garuu kun eega ba'ee kanarraa kun wanni kun eega kun deemaa jiru waan ture. Inshaallah bismillah wanni kun hundi inshaallah ni sirrooti. Baatiin deemaa jirtu tulleen baatii ramadaanaati baatii araaramaati. Namni tokko yoo ilma yoo nama waraajjeesillee dhiifama waliif godheeti jechuudha. Baatiin tun baatii kabajamtuudha jechuudha. Akkasitti Oromooti isin garuu an waan jiru wallaahi dhugaa na gaafatan hin qabu. Rabbiin isaanillee gartee walitti haa fayyisu. Kanarraa immoo gadaallee Rabbiin haa baasu hin jaan akka mataa kiyyaatti dhaamsi kiyya kanaan jaan. Takka jira kan gadaan boof deeman tanarratti gadaan guyyaa lama guyyaa tokko yookaan zaa murasa booda ni ba'a. Atemman antanarratti yoon jaartii gitan deebise yoon booda ishiin gochimtaa narratti leete itti gaafatummaa namni kootu hin jira. Itti gaafatummaa moo naatu fudhata. Si fudhata? Naaf fudhata. Kanaaf wajjin deebisuu jira. Boodawwan deebisee amma ishiin tun waan hin taane gocha hin taane narratti leete. Gocha hin taane waan hin taane yoo isiin kasirratti leete taate si bira jira. Dhugaa jirtu san itti himneeti na dhageessa. Dhugaa san fudhatti ni fudhatti fudhatu baatti ijoollee waan dandeenyuun si bira jira si gargaaraan jira. An garuu ammallee si hin amanu bara maaliif namni tokko nama gocha kan sirratti lagee yoo lolitti kan dhufu dhufe shakkii jira jara keenya. Kanaaf gocha yoo gaa wallahi tarabbii garuu laalee tumayyoon akka malaa godhe malee har tokko amma ijoollee jecha afaan duratti siin jee. Kanaaf jecha gaamee tartakka namni ilmi namaa ni dogoggoraadha dilaawaadha. Kanaaf jecha namni dogoggorrees hin jiru. Rabbiin illee araaramaadha irra namaa kuta. Kanaaf jecha nutis wanta takka yoo yeroo walitti yoo yaada jechuudha nama hedduutu kaasee haadha himnaa keetii hin darbinii. Jaalumarraa akkaan si goote hinaafarraa akkaan si goote malee jibbinsa heetarraa miti. San beekamaadha. Warreen gattanillee dhugaa keessanii garuu jaalatte jechuudha namni tokko yoo si jaalate gocha hin taanillee garuu waan namni jaalate
Siun ijjees. Dhugaadha nama sitti bittee sii tumti. Ableen illee sii jedhe dafuu sii waraanti. Argee tana. Jaartii hedduu argee hin jira. Ammoo anti gatuuni tana malee adda taati. Tana malee adda taati gocha ishiin gocha sohamee sababa nara daleete garuu anamullee an jira keenya wallaa an hagan takka garaasaa waan namaan qabu maaliif gattan akkuma dooratti tolaa galaqqisiisanii an tolaa sanuu tarbiidhaatiin galaqqise malee haala isaan laalle shakkii garaa isaan hin qaban akka inni yoo acha isaa gabbees gocha hin taane mura dalaguu shakkii nuu jirti. Osoo hin beekutin rabbumaa jira. Takkanaati osoo hin beekutin galaqqisee ammallee garuu wanta isaanii ilaalu har tokkoon yoon hara ganda warra biyyaatillee ifirraa qabeetin jechuudha. Takkitii kanarraa dabraa bijeeni. San beekamaa akka itti irra dabarsee fi akka isaan irratti dabran goosisee haala saniin jara keenya waan jiruun akkasitti finna. Akkasitti fiidiyootiin isinii marraa ammoo gadaanis ba'uuf deema. Osoo gadaan hidhaa jiru waan akkana kana haasatanii illee hin jennedha maaliif namoonni baay'een keessan waa kana illee haasa jirtanii. Viidiyoo tana keessatti haasaa hundaa'u isinirraa finne ammoo gadaan waa tokko booda ni baati dheenet amma booda boonoolu Inshaallah ni oggoonni si gabbaas viidiyoo isinii marraati tanaaf jecha du'aayis kudhaadha akka viidiyoo tagaadaa amma viidiyoo booda inshaallah rabbi wajjin tagadaa beensarratti gadaadha wajjin akka teenyee Inshaallah viidiyoo isinii waraabnee isinii dabarsinu abdii isinirraa fi abdii qabna. Tanaaf jecha oggaa masiixaanee acha dheenyee baasuudha kaanes oggocha dheenyes viidiyoo isinii marraati. Egaa du'aa guddaadhaa viidiyoo ta'an turatti nu godhan isin jaa. Hamma qophii biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi